Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyya shamaa harka fuunee jirtanii alhamdulillah haa jiraatu baga jiraattanii akkam jirtu Oromoo fayyaa jirtanii jabaattanii jirra galata rabbiiti akkasii baga jiraattanii ani haa dhufu baga dhuftan like share subscribe gochuun dagatinaa obboleessa keenya gaarii qaalii kabajamaa ummata Oromoo biratti bakka guddaa qabu. Kadir keenya kadir martuu rabbiin si haa fayyisu. Fayyaa duuban dhibeen hin jirre rabbiin si haa fayyisu wallahi akkasii. Yoo suuraa isaa laaluu hedduu tokko namatti dhagahama. Rabbiin fayyaa isaa fayyaa duuban dhibeen hin jirre haa fayyisu haa kennuufi. Maal jennare wallahi rabbiin isaa haa fayyisu. Rabbi isa bira haa jiraatu. Namni sababaa namaa ta'e malee kan nama fayyisu rabbi. Rabbiin fayyaa ofii haa kennuufi. Dandeettii isaatiin haa fayyisu. Uummanni Oromollee hagamaa gamana fiigu sababa ta'eef malee yaani mallaqa soditti qaban sababa ta'aniif malee fayyaan harka isa jirti. Saba kanaa jedhee miidhamee saba kanaa jedhee cabee. Saba kanaa jedhee biyyaa bahee ari'amee ilmaan ofii tiraa ari'amee maatii ofii keessaa bahee biyya Oromaa keessa jiraataa ture. Achitti illee achi dhaqes takkaara galfatee hin beeku uummatuma kanaaf dhaabbata. Sabuma kanaaf dhaabbata. Rabbiin akkuma inni rakkataaf dhaabbatu miskiinaaf dhaabbatu kana isaaf haa dhaabbatu inshaallah. Akkasuma warroonni humna adunyaan dandeettanii adunyaan gargaartanii ka adunyaan gargaaruu hin dandeenye sagalee taatanii fi ka sagalee ta'uu hin dandeenye du'aayii godhaafi rabbii jechuun nama irraa qeebalu isatu beeka waan ta'eef rabbiin isa haa fayyisu. Rabbiin gammachuu isaa nu haa dhageessisu fayyaa guutuu kenneefi namni keenya silaa beektanii uummanni Oromoo kun jechuudha. Yeroo namni tokko waan addunyaa kanarra jiru nafseen inni jiru wal quban qaban. Gaafa inni asirraa deeme immoo boo'anii badanii lafa balleessan. Kanaafuu nama jiru tokko jechuun osoo inni rakkatee rakkoo hamaa keessatti hin kufne yookiin tanaaf keessatti hin dhufne wal dhaanadha. Jabaa ofii abbaa jabeeffataa jette Oromoon. Akkasii jabaa keessan jabeeffadhaa. Harka qabaa bira dhaabbadhaa. Dhugaa dubbatuu fi yoo suuraa isaa laaluu hedduu tokko nama gaddisiisa wallahi akkasii akkaataa inni itti cabee ciisaa jiru suni hedduu tokko namatti dhagahama. Rabbiin fayyaa isaa guutuu haa deebisuu fi yaa Oromoo bira dhaabbadhaa gargaara. Yaa Oromoo Oromoo jedhe nabiyyi. Akkasii hundi keessaniyyuu du'aayii godhaafi du'aayin bira dhaabbadha. Rabbi kadhadhaafi Rabbiin dhibee isaa irraa haa fuudhu jedhaa kadhaafi dhibee biraan qabu jedhe. Dhibee Oromoo dhibamaa jira jechuudha isinii galee Rabbiin isaa haa fayyisu. Golgaa maalidha Tigireen na dhooftetu na dhukkuba jedhe. Haasaa isaa keessaa jechuun yoo dhageeffatan hedduu nama boochisa. Wallahi hedduu tokko nama boochisa. Rabbiin fayyaa guutuu haa deebisuu fi warri dunyaa qabullee dunyaan bira dhaabataa jira. Warri du'aayillee bira dhaabadhaa. Sagalee tayaa fi Rabbiin kadhadhaa fi Rabbi isaa fayyisuu jedhaanii isiniin jedha. Akkasii hundi keessaniyyuu sagalee tayaa fi Rabbi kadhadhaa fi sagaleen addaan na jalaa jetteeti deebi'e. Wacalleen namirra jira waan ta'eef Rabbi walii kadhaa. Ka du'aayii dandeettan du'aayii kadhaa fi ka gargaarsa dandeettan gargaaraa. Warra immoo isa bira dhaabanna ayizoo si bira jirraa jedhaanii jiru hundi isaaniitu Rabbiin isaanirraa haa jaallatu. Ittiin dabinaa yaa Oromoo namni kun nama nuu jecha biyya ofii keessaa bahe. Nama tokko gaafa inni seenan isaa baate. Seenan isaa amma dubbatamaa jira.
wayitiin fayyaa qabu sanii eessa jira maalirra jira maa toorarraa badee maal ta'e jedhee namni naannoo sadarkaa isa gaafataa ture hin jiru. Inni immoo dhibamaa jira. Wallaahi dhaazii dhibamaa jira. Dhibeen irraan deemtee lafaan geette gachiifsitee innaan iyyate hin dhaabate. Akkasii isinillee bira dhaabbadhaa hin dagatinaa du'aayii godhaa fi rabbiin isa haa fayyisu. Abbaa kiyyaa du'aayii naa kadhaa jedhe mucaan isaa ta'u miskiina wallah. Jiruma biyya teennaa kana waggaa mara uummanni baqataa. Namni gaariin biyya ofii keessa hin jiraatu. Namni beekumsa qabu biyya ofii keessa jiraatu hin danda'u. Ka dandeettii qabu biyya ofii keessa jiraatu hin danda'u. San bira taree amma hiyyeessis jiraatu hin danda'u. Yaa Oromoo gaafuma jechuun gaafuma uumamne san abaaree wayii qabna fakkaata. Wallaahi subhaanallah. Akka ilmoo xaraa gamaa gamana faca'ee biyya ambaa hunda keessa numa keenya jira. Kun baqatee taraa. Kun karaa seera qabeessatiin biyyaa bayaa. Ka biyya hambatti dhumu lammii keenya nama iyyuuf hin qabne nama dubbatuuf hin qabne mootummaa dubbatuuf hin qabne. Mee karaa seera qabeessaan biyyaa bahee kan lammii nama iyyuuf hin qabne nama dubbatuuf hin qabne meeqa kamtu rakkataa jira. Ka dhibamu dhibee san yaalatuu hin dandeenye fayyuu hin dandeenye. Yaani bakka sababa wal'aansa dhaabinsaati irraa jechuudha. Kuni marri lammii dami Filiippiinisii ta'uu Keeniyaasii ta'uu maal hundi isaaniitu lammii teenya Itoophiyaa jennaan. Itoophiyaa bakka walii galatti. Maaliifuu mootummaa gahaa hin qabnu. Mootummaan keenya akka naannoo nama meeqa bakka takkatti boolotaa keessatti awwaalaa jira. Jira ajjeesee irratti fe'ee deemanii jira. Nama fayyaa qabu ajjeesanii reeffa isaa irratti fe'anii deemanii. Kana laalaa jechuun waan biyya qabna jennee himannuu hin qabnu. Irra guddinni uummanni biyya haa galu. Waan qabdan gargaara. Makiinaa bitaa fi mana tokko maal godhaa fi biyyatti haa galu jedha. Gaafa biyyatti galee inni isa dhiisa. Inuma nyaatanii akkuma Hacaaluu nyaatanitti. Biyya galuu eenyutu isa dhiisa. Hin dhiisanii Hacaaluu ka ajjeese mootummaa Tigraay. No. Kanaafuu maa wal sobna. Wal sossobiin wal sossobaati jedhee akkasii like share subscribe godha.